bu'anii fi yaadni kee Yesuus akka yaada namaa miti guddaa gara laafta warra bu'anii fi itti gooteetu gaafata rakkoo isaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli Alaazaar siif baname. Itti gooteetu gaafata rakkoo isaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli Alaazaar siif baname. Shirratti ogaatee murteessee adaaf garaasa hir'inaasa illa kooftoo hin gargaarta rakkinaasa aboo hundumaa si qaba ajjeesuudhaaf jiraachisu namnati adarraa qabdoo rakkinni karaatti nambisu aboo hundumaa si qaba ajjeesuudhaaf jiraachisu namnati adarraa qabdoo dhiibamoo karaatti nambisu. Yaadni kee gooftaa akka yaada namaa miti guddaa gara laafta warra bu'anii fi yaadni kee Yesuus akka yaada namaa miti guddaa gara laafta warra bu'anii fi itti gooteetu gaafata rakkoo isaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli Alaazaar siif baname. Itti gooteetu gaafata rakkoo isaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli Alaazaar siif baname. Sooratate waan hundumaa jaalladhu jaalala kenna boosisee firamami kana banee asirbaasitu guddisee waan hundumaa jaalladhu jaalala kenna boosisee firamami kana banee asirbaasitu guddisee. Yaadni kee gooftaa akka yaada namaa miti guddaa gara laafta warra bu'anii fi yaadni kee Yesuus akka yaada namaa miti guddaa gara laafta warra bu'anii fi itti gooteetu gaafata rakkoo isaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli Alaazaar siif baname. Itti gooteetu gaafata rakkoo isaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli Alaazaar siif baname. Adeemuudhaaf karaa ga'ee Damaas Phaawulos biraa deebee eenyuyyuu waliin jaallatu bu'aa mataa isaa yoo dhabee utuutii abiraan hin taate Aggaariin maaltu yaadata faarfadheen dhugaa si ba'a ta'uu kee masii jiraata utuutii abiraan hin taate Aggaariin maaltu yaadata faarfadheen dhugaa si ba'a ta'uu kee masii jiraata. Yaadni kee gooftaa akka yaada namaa miti guddaa gara laafta warra bu'anii fi yaadni kee Yesuus akka yaada namaa miti guddaa gara laafta warra bu'anii fi itti gooteetu gaafata rakkoo isaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli Alaazaar siif baname. Itti
yommuu nama baaftu ati kaakuu kendaagatu mana kee fidee nu dhabdee baay'eedha kan nu tuffatu utuuti isaa waliin taate daawwitiin lubbuu shaambada isa namni baay'ee dhibbutu siin ka'ee galma shagaa utuuti isaa waliin taate daawwitiin lubbuu shaambada isa namni baay'ee dhibbutu siin ka'ee galma shagaa yaadni kee gooftaa akka yaada namaa miti guddaa gara laftaa warra boo'aniifi yaadni kee Yesuus akka yaada namaa miti guddaa gara laftaa warra boo'aniifi itti gooteetu gaafata rakkoosaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli alaasaa siin baname itti gooteetu gaafata rakkoosaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli alaasaa siin baname. Yaadni kee gooftaa akka yaada namaa miti guddaa gara laftaa warra boo'aniifi yaadni kee Yesuus akka yaada namaa miti guddaa gara laftaa warra boo'aniifi itti gooteetu gaafata rakkoosaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli alaasaa siin baname. Itti gooteetu gaafata rakkoosaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli alaasaa siin baname. Namni shirratti ooggatee murteessee adaaf garaashaa hir'ina isaa hin lakkooftu hin gargaarta rakkina isaa aboo hundumaa si qaba ajjeesuudhaaf jiraachisu namnati yaadarraa qabdu rakkinni karaatti nambisu aboo hundumaa si qaba ajjeesuudhaaf jiraachisu namnati yaadarraa qabdu dhiibamoo karaatti nambisu yaadni kee gooftaa akka yaada namaa miti guddaa gara laftaa warra boo'aniifi yaadni kee Yesuus akka yaada namaa miti guddaa gara laftaa warra boo'aniifi itti gooteetu gaafata rakkoosaa isarraan faatame hundumtuu siif danda'ama awwaalli alaasaa siin baname itti gooteetu gaafata rakkoosaa isarraan faatame